guddisa ilmaanii keessatti haadhaa fi abbaan histii walitti hin godhina. Wanti ilmoo jalleessa, wanti ilmoo guddina gaarii dhoorka. Haadhaa fi abbaan guddina isaanii keessatti histii walitti godhuudha. Zamana kana jaarsaa fi jaartii yoo wal dhaban ilmaan irratti histii walitti godhan. Firdi beetii wal dhaabaniitii anaaf fudhataa fi anaaf fudhataa irratti wal lolan. Haati gaafa jaarsa jibbite jaarsi kun akka ilmaan isaa qarqaran baane gooti. Abbaanis gaafa jaarsittii tana jibbee hadheeffate haati tun akka ilmaan kanatti hin dhiyaanne godha. Wanni akkanaa ammoo obboleeyyan kiyya guddina ilmaaniitii irratti dhiibbaa guddaa qaba. Ilmaan kuni nu malee humaa takka hin qaban. Rabbii gaditti mas'uuliyyummaan guddoon nurra jirti. Akkuma nyaachisuu fi obaasuun dirqama keenya taatee isaaniif jecha qaaxiraa bullutti ilmaan kun immoo guddina isaanii malu akka guddataniif yaaduun ammoo dirqama sanii oliiti. Obboleeyyan kiyya gaafa haati oli jettee abbaan gadi jiru, gaafa abbaan oli je'ee haati gajjattu, gaafa fadhinnaa dhuunfaatiif jecha haadhaa fi abbaan ilmaan irratti garagara goran, gaafa histii walii godhuu keessaa ajaja haati ilmaanitti kennitu abbaan dura dhaabbate, gaafa histii walii godhuu keessaa ajaja abbaan kennu haati histii godhuun dura dhaabbatte, ilmaan walakkaa tanatti fajaajawanii waan godhan wallaaluu malee guddinni bareedaan isaan guddatanii haadhaa fi abbaa kanaafillee rahmata godhan hin jiru. Ilmaan hedduun zamana kana sababa haadhaa fi abbaatitti jallatee karaarraa yaa'u jira. Rakkina mana keessaa heddumaateetu ilmaan alatti yaasu jira. Rakkina mana keessaa heddumaateetu intala dhalaa ta'amata 15 hin gahin heerumaaf saaxilu jira. Rakkina mana keessaa jabaateetu ijoollee dhiiraa xixiqqoo amata 10 gadi karaarra baasee sijaaraa fi farshoo fi waan hin taane hashiishii fi beenziila harkisuu hundaan gahu jira. Gaafa haadhaa fi abbaan mana keessatti wal dhaban ilmoo akka miituu mana san keessaa bahaa tilmaamuun nama dhibdu. Yoo haadhaa fi abbaan tokko tahanii wal kabajanii jaalalaan yoo jaalalti isaan jidduun jirretti illee akka ilmaan kana guddisatan irratti walii galan ilmoon isaan jidduutti guddattu haala gaariin guddattee baate. Yoo manni mana yaa'ii taate ilmi dardaraa abbaa haadha isaa kabajuun arkine inninis dubartii biraatiif ilaalcha akkasii qabaachaa guddata. Intalti dubraa gaafa haadha abbaa isii arrabsitu laalaa mana keessatti guddattu isiinis deemtee jaarsa isii kabajuuf hin teessu. Tanaaf obboleeyyan kiyya guddina ilmaanii keessatti kabajaan haadhaa fi abbaa histii walitti godhuu dhabuun mana keessatti rahmata walii godhuun yeroo wal lolanillee ilmaan ifii jalaa dhokatanii wal loluun mana cufatanii waan fadhan waliin ja'uun ilmoon rakkina mana keessaa uumamu kana akka hin arkine godhuun akka malee barbaachisa. Ilmaan keessan duratti wal hin lolina, ilmaan keessan duratti wal hin arrabsina, guddina isaanii keessatti histii walitti hin godhina. Gaafa haati ol jette abbaan gad akka hin jenne, gaafa abbaan ol jee haati akka gad hin jenne. Ilmaan waan qabatanii fi waan dhiisan hin wallaalchisina. Ilmaan keessaniif rahmata godha. Rabbii gaditti guddina isaanii keessatti itti gaafatamummaan guddoon isinirra jirti. Assalaamu alaykum.